warroonni kompiitara meeqan bitte jettan kunuu gaafii keessanii itti dhiyaadha inshaallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harka fuuni Oromoonni addunyaa gubbaa jirtu obboleeyyan kiyya baga jiraattanii ani ta'isi waliin haasoftu Hamziyaadha. Gaafii keessan deebisuufin dhufee gaafii karaa taktaakitiin koomentii irratti heddummaatu kompiitara meeqan bittee laastooppii jechuudha meeqan bittee jettanii hedduun keessan na gaafattanii gaafii teessan deebisuuf dhufe inshaallah. Dura mee kompiitara gatii isinitti himuun duratti kompiitara bituun kun mee maal nu fayyada tarii yoo irraan beeyne fa'a yoomaa beeyne yoo hangam nu fayyada waan jedhu kaafnee waliin laalla. Anillee yaada dhuunfaa kiyyaa isinii qooda hundi keessan immoo yaada mataa keessanii qabdan jedhee yaada. Tole kompiitarri dhugaadha akkuma addunyaattuu faayidaa hedduu qaba. Laastooppiin akkasuma gatiilee madaalawaa abbaan barbaadeen gabaarra jira jechuudha bakka hundattuu. Haa ta'uutii biyya teenya keessatti nama akkam fayyada ka jedhu garaagarummaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf kompiitara bittanii kompiitara yookaan laastooppii tokko bittanii yoo galtanii namni isin nama hojii qabu tokko kan hojiin isaa kompiitara barbaachisu akkasuma ijoollee barataa jiran barnoota isaanii koolaajii jiran akkasuma yuunivarsiitii jiran warra akkasii fayyadu malee nu amma warra barnoota saddaan kutee jiru biyya namaa tana dhiibaa dhaqee jedhee akkanuma waan nu fayyadu nutti hin fakkaatu. Kun immoo yaada kiyyaa akkasitti hubachuu qabdan jechuudha. Namuu yaada garaagaraa qaba waan ta'eef kun yaada kiyya. Waan ani isiniif hin jedheefillee amma ijoolleen reefu dhuftanii biyya namaa kana waggaa takka lama teettanii wanti biraa wanti isin guuttatu feetan hedduu osoo jiru yoo lama kaatanii kompiitara bittan tarii kompiitara sanillee akkaataa itti fayyadamaa fi waan isin fayyaduu fi miidhaaf bu'aa isaa yoo addaan hin beekin bilaasha mala inni keessan qisaasa'uu isin jalaa tayaa waan jedhuufi waan akkasii osoo kiyyaa kompiitara bitachuu dhiiftanii hatta warroonnummaa yuutuubaroota dalaydanillee bilbila bareedaa tokko jabaa tokko laal. Ka istoorojiin isaa hanga 250tti jira. Istoorojii guddaa qabu bitattanii yoo galtan ka kaameraa bareeda qabu bitattanii yoo galtan kompiitara kana caalatti biyya keenyatti bilbila nama fayyada moobaayila nama fayyada tachiin kun waan jedhu yaada kiyya waan jedhu qaba jechuudha. Sababiin isaa kompiitarri biyya keenyatti kompiitarri bakka marattuu irra caalaa kan inni hojjetuun intarneeta. Internet immoo yeroo hunda bakka ifaan jiruu fi akkasuma iddoo hojiitiif haalaan mijataa ta'e wantoota kompiitara barbaachisaniif mijataa ta'e malee akkanumaan warra baadiyyaa warra ifaa yoo garii torbaan tokko guutuu hin arganne magaalaalee xixiqqoo ni beeytan isin hundi keessanuu na caalaa maatii keessanillee bilbiltanii gaafattu. Magaalaa xixiqqoo miti Finfinnee keessatti ifaan guyyaa guutuu walitti qajeelchee kutaa maraan ifu jechuudha. Kanaaf waan meeshaaleen elektirooniksii immoo irra caalaan isaanii ifaa fudhatu akkasuma ifaa gubbarraa waa intarneetaa waayifaa fi jechuudha. Kanaaf baay'ee waan nu fayyadu nutti hin fakkaatu. Ijoolleen haajaa isaa dhugumatti yaani baay'ee itti osoo dhiphachuu baattanii dirqama yoo ittiin qabaatin laastooppii biturra akkuma isiniin jedhe bilbila bitadhaa isiniin jedha kuni dhaamsa kooti. Isin immoo akka fedhe keessanitti yaaduu dandeettanii akka fedhe keessanitti immoo laaluu dandeettan jechuudha. Kanatti aansuun gatii isaa meeqan bitte naan jettanii gatii isaa diraama Dubaay 300 bite. Haa ta'u malee inni gatii kamiinuu jira hanga 5,000 2,000 3,500 agaati barbaaddeen jira gatii madaalawaan. Akkuma gatii walirra ol jiru sanillee meeshaaleen jajjabinni isaa walirra ol jira. Kana silaani beeytanii isiniyyuu akkasuma gatii madaalawaa hanga humna keetillee bitachuu dandeetta. Kanaaf yaani akka kiyyatti 300 bitee isin immoo laalaati yoo dhuguma dirqama kompiitara bituun isinirra ka jiraatu taates gatii madaalawaa waan humna keessanii dandeettaniin bitadhaa isiniin jechuu barbaadeeti. Maaliif jennaan jireenyi biyya keenya akka qaala'uun beeytanii waan baay'ee biyya taa'ee nu eegaa. Akkasumatti kanaaf isin yaaddessuufillee miti waan bittan takka bu'aa fi miidhaa isaa addaan baaftanii akkuma beeytanii fi akkuma maal na fayyadaa maal na miidhaa waan jedhu takka bu'aa maalii naa qaba waan jedhu takka adda babbaaftanii osoo bituun duratti osoo itti yaaddanii natti tola jedheeti. Ani immoo akkuma isinii kaasetti kompiitara bituuf osoo ni yaayyuun qabaatin ture
viidiyoo asiin dura maxxansi keessatti isinitti himee jira. Kanaaf amma waan irra na deebisu hin jiru. Akkasitti kana fakkaata isiniin jedha. Dogongora haasaatiif dhiifama haasaan beeku na of oolcha. Kanaaf nagaan naa jiraadha hamma waan beeknurraa wal barsiifnu. Hanga dandeenye waan beeknurraa wal barsiisaa inshallah waliin turra. Assalaamu alaykum Bakka marattuun karaa YouTube'iinis asiinis karaa TikTokii jechuudha. Facebookaanis inshallah jiraadha nagaa keessa isiniin jedha. Akkuma isinitti himetti diraama Dubaay 1300 bitee isiniin jedha kompiitara warri gaafii kana na gaafattan.